horii taateetti wanti keessanuu sagalee dhaggeeffattanii du'aa godhaafii jirtu. Akkasuma du'aa keessanillee akka rabbiin jannata firdawsiin yoo foku du'aa godhaafii malee jeeyyuu dubbeetti jedhamu. Akkasiin inshallah wallahi rabbiin jannataan si haqanan siisu. Wanti keessanii yoo akkuma amma du'aa godhaafii jettan kana amaana jetteetti wanti keessanii du'aa imaama godhaa jettan kana jannata firdawsiin kadhaafii wallahi rabbi. Namni osoo jiru maaliif oolaa ajjeessa garuu ijoolleen keenya maal taateen ijoolleen keenya fooloof jecha nama jiru ajjeessumaaf barbaachise dhugaa rabbiin tilatana kaleessa araba ajjeesee araba qaneettanii miidiyaa irra olii oofaa turtan jechuudha hadda garuu hin jirtii jettanii poostii godhaa jirtan ara rabbii keessa sodaadha akka haati miskiin biyya nagaan jiraattu godhaa haati intala ofii biyyarraa qabdu jechuun oduu sobaa asirra miidiyaa irra olii ooftanii olii iyyisiistan jechuudha. Haati ilmoo ofii biyya namaati qabdu akkamiin harkaan ciiftee rafti dhugaa rabbii keessaniin sodaattanii maaliif barbaachise fooluuf jecha sadarkaa kana waa argachuuf jecha sadarkaa kana wal gaddeebisummaaf barbaachise rabbii keessa sodaadhaara walaa waa isinirraa eegamne hin godhinaa jechuudha. Ani rakkin hin jiru jechuun miti rakkin mana madaamii kamiyyuu ni jira garuu rakkinni sadarkaa akka shunkurtaati ilmoo nama as fuudhaa yeroo barbaadan gorraa yeroo barbaadan qalaa yeroo barbaadan karattafaa achi kaan kanaan argine dhageenyallee kanaan oduu sobaa olii gadi oofinaan rakkinni hin jiru jechuun miti madaamiin yookiin uummanni arabaa ijoollee keenyaa miti miidhaa jirti sirriitti ka lubbuu baasanillee jiran garuu yeroo barbaadan akka shunkurtiitti as baasaa kukutaa kana oduu sobaa olii gadi oofinaan maalidha wanni oduu isii sobaa olii ooftan kanarraa miidhaa jajjaba jira takkaffaa irratti haati miskiina akka biyyarraa tasgabbiidhaan hin jiraanne gootan lammaffaa ijoollee meeteen afaan hin beekne jechuudha afaan hin beekne mana arabaa keessa jirti akka mana arabaa keessa jirtu jechuudha akkasiin tasgabbiidhaan mana arabaa keessa obsitee hin dalanne godhaa jirtan jechuudha maalidha amala warra araboota kana keessa arabni hin iyyiti ogguu iyyitu kana isin miidiyaarra kan argitiin ajjeesuu dandeetti jechuudha qadaas amal aadaa biyya keenyaatti namni sagalee ol fuudheetiin dubbatu jechuudha biyya kanatti ammoo namni sagalee haga afaa isaa kun gamaa gama nagoota dambadhisee haasa jechuudha kana gaafa argitu ijoolleen teenin birbinyeetiin sodaatti kanaaf oduu sobaa olii gadi oofina jireenya namaa hin jeeqina miskiin akka of jijjiiru godha an rakkinni hin jiru jechuun wallahi rakkinni dachaadhaan jira rakkinni mana namaa keessa dachaadhaan jira waan laakkamii dhumatu miti garuu ilmoon namaa shunkurtiidhaan miti gisee barbaadan kaas fuudha kukkutan jechuudha an arabni akkas hin gootu miti tarii godhuu dandeetti waa ija kan keetiin argine murteessuu ammoo rakkoodha godhuu dandeetti ajjeesuun waan jiru garuu akkaataatti ajjeefamu jira ilmoon takka rabbi nama hin godhe intalli takka yoo ilmoon namaatu harka kaduute jechuudha yoo yeroo sanitti arabni itti fiiddee waa hin godhe yoo harka seera harka geette jechuudha hadha nama ajjeeftee fi ajjeefamtu jechuudha maaliidhaafi addaan wanni sun haga bahutti jechuudha wanni sun dhugaaf dharri isaa haga addaan bahutti hin ajjeefamtu jechuudha isi ammoo hadha madaami walolte kaleessa boru ajjeefamte jettanii poostii gootan jechuudha ilmoon namaa shunkurtii isiniif fakkaate immoo maaliif kijibdu iyyuuni maaliif barbaachise rabbii keessa sodaadha akka ilmoon namaa nagaan tasgabbiidhaan jiraattu taasisa dhugaa rabbii akka ilmoon namaa waan biyyaa dhufteef kaayyoo biyyaa dhufteessan akkasiin digattuun godhina amma intala tana kaleessa miidiyaa irra jechuun ajjeefamtee jedhanii walii qofa ture wallaahi dhugaalee natti fakkaanne maaliif dhugaa natti fakkaanne ilmoon namaa shunkurtii miti ka ilmoon namaa shunkurtii miti ka yeroo barbaade as baasaa kukkutan jechuudha naaf hin liqimfamne kaleessumaayyuu kala koomenti jala barreessaa jechuudha intala haadha poostii kan olii oofuudhaan yaa intalan waan qabatama waan jiru waan dhugaa tokko waan jechu waan qabatama tokko malee poostii hin godhinii hin jeen jennaan har'a as deebitee jechuudha mucayyoon hin duune jalaa baddee jirti mana sanii jalaa baddee jirti haya ka duraayyuu baduu isii danda'u jechuudha isii duraayyuu haalli baduudha isii mijatu ta'e akkamittiin ajjeesan jedhanii poostii godhan rabbii keessa sodaadha waa sobaa walii gadi oofina wallaahi wamaa isiniin godhu wallaahi wanni takka isiniin godhu wannuma takka isiniin godhu namni isinii rifatullee hin jiru ila amma wagguu isi oduu sobaa walii ooftan kana jechuudha inni dhugaan dhukkubsatu sunuu jechuudha inni dhugaan rakkataa jiru sunuyyuu akka furmaatee arganne godhaa jirtan akka rakkinni sun furmaatee arganne godhaa jirta oduu sobaatiin maali kamtu sobaa kamtu dhugatti addan qabattare namni yoo ciisee dukkana keessa ciisee viidiyoo waraabee afaanii iyyaan ajjeesaaran jee poostii godhe jechuudha inni dhugaan ajjeefamaa jiru saniif akkamta kana yaaddanii fooloo isaa hadha argatan laayikii isaa hadha argataniif jecha sadarkaa kanaadha walga'ummaaf barbaachisee dhangaa fi natti waliin ta'e jechuudha kanaafi ufiillee nagaa ofii orgina namni
kijibu jechuudha. Namni kijibu ufiifuu tasgabbii hin argatu. Ufiifuuyyuu qabbanaan nagaadhaan hin jiraatu waan ta'eef. Kanaaf yoo ofiillee yaaduu barbaada ijoollee teenya warroonni oduu sobaa olii oofsa miidiyaa kamirrattuu tiktookii ta'e bakka kamittuu haa ta'u. Bakka kamittuu haa ta'u oduu sobaa olii ooftan yoo ofiillee yaaduu dhabdanii haadha miskiinaati yaada. Haati miskiinaa kaleessa amma fakkeenya rabbii keessanii jedhaatiin haati takka yaada kennu guyyaarraa ijoollee as guuraa jiran kaleessa jechuudha. Kaleessa intala ofii biyya kan ergiteeti fakkeenyaadhaan hadha karaa kanatti ayyaarri waa ta'ee yoo jedhan kama biyya kamiituu yoo ta'u way intala tiyyatti barbiciistee raftu haati sun ciiste way intala tiyyatti ayyaarri gubbaa kanarratti hafee takkaayyuu haalli qilleensaa gubbarraa kana hambisee adeemsisu kan poostii godhan ta'e jechuudha. Oduu akkasiisu isii bira ga'e haati sun ciistee bulti billaalee kana yaaddanii haati sun ciistee bulti. Way intalli tiyya keessa jiraate intalli tiyya kaleessa deemte laa shakkiidhaan jireenya ofii jetti jechuun miskiinni biyyatti garaa ofiitiifuu nyaattee quuftee hin dandeenye quuftee hin beekne jechuudha. Kanaaf yaa ijoollee teenya oduu sobaa walii oofuun nu hin barbaachisu bakka nu hin ga'u rakkinni hin jiru jechuun wallaahi rakkinni jira. Rakkinni isi warra hadha kaleessa miskiinan dhufee miti waggaa meeqas keessatiin umrii nama tokko as keessatiin irratti rakkinni jira. Rakkinni hin jiru jechuun miti garuu rakkinni akka shunkurtaatiin nama gurra'anii akka shunkurtaatii yeroo barbaade as baasanii nama qalan jedhan kana ani naaf hin liqinfamu. Maaliidhaafiyyuu ilmoon namaa ila aramni si dhawuu jirti silkii sirraa fuudhuu jirti nyaata si dhorgachuu jirti takka mukeefa malee si raffisuu dandeessi. Dhugaa rabbi dhugaa nyaata si dhoowwachuu dandeessi jarri yoo ofii sikkaate jechuudha. Bakka hirriba si dhorgu dalagaa si baay'isuu dandeetti. Garuu akka shunkurtiitii yeroo barbaadde si qalaa akkas godhuu kanaan himaa dirriin beeku Allahu alam. Rakkinni lubbuu gadi inuma jira. Ka irra darbee lubbuun baafamullee inuma jira. Garuu akka shunkurtaatii yeroo barbaadan nama fuudhanii qaluuni hin dhageenye ammiilanuma dhagaa jiran jechuudha. Kanaaf waa oduu sobaa poostii hin godhina. Waa oduu sobaa irratti nama yoo miitan malee yoo waa galaafattan malee yoo waan badeessan akka inni formaatii arganne gootan malee faayidaa takka hin qabu. Ijoollee keenya wallaahi laakii isi argannu miidiyaa kamirrattuu oduu sobaa maxxansinee irraan waa argannu kun keessaafuu lubbuu namaati qoosuun keessaafuu miskiina biyyarraa dhufti waa takka hin beekne maramni sagalee ol fuutee waa asfil jetti wayin ajjeesuu jedhanii jetti kalas mucaan mana keessatti mana namaa keessatti tasgabbiidhaan jiraachuu hin dandeettu. Sababni isaa isi oduu sobaatiin garaa guuttan waan ta'eef oduu sobaatiin obsanii haa dalagatanii jireenya biyya namaatu baddee jirti. Osoo namaa taate yeroo kana keessa biyyuma namaa ta'anii dalagachuun faayidaa takka hin qabu. Dhugaa isin jedhu faayidaa takka hin qabu keessaa galan biyya ofiitti. Garuu rakkina dhaleetiin rakkina biyyaa baase waan ta'eef ijoollee akka tasgabbooftee dalagaa arabaalee bartee uummata kanallee itti madaqxee nagaadhaan jiraattu taasisuudhaaf isa oduu sobaa poostii gochuu dhabuu qabnaa jechuun ni kennaayyuu dirqama nurra jiru jechuu barbaadeeti. Kun yaada kiyya dhuunfaati oduu sobaa irraa of qusadha. Lubbuu namaatiin hin qoosina. Wanni biraatiin sobuu waan danda'u. Sobni akka walumaa galatti tuyyuu sobni dhoowwaadha akkuma aadaa keenyaatti tuyyuu. Garuu lubbuu namaatiin sobuu ammoo daran waa balleessa malee waan tolchu jechuu barbaadeeti. Nagaatti kun yaada kiyya dhuunfaati. Rabbi obboleettiin baga si baase.